Maamiltoota keenya kabajamoo tapha gulaallii waancaa addunyaa kan Afrikaa har'aa taphatamin Itoophiyaan 3-1 Afrikaa kibbaatiin dirree ishee irratti moo'amuun mataa gadi qabatteerti. Taphichi istaadiyeemii intarnaashinaala Bahar Daaritti kan gaggeeffame yoo ta'u, garee Itoophiyaa taphattoota akka Faasil Gabramikaa'el, Asraat Tuunjoo, Aschaaluu Taammanaa, Yaared Baay'aa, Ramadaan Yuusuf, Yihun Indaashoo, Suraafeel Daanyaachoo, Shimallis Baqqalaa, Abubakar Naasir, Geetaanaa Kabbadaa fi karreegaa isaanii ga'eessa umrii 20 kan ta'e Amaanu'eel Gabramikaa'el hiriirsanis dirree isaaniitti milkaa'uun itti jabaateera. Haaluma kanaan Itoophiyaan garee G irraa qabxii 3 argachuun sadarkaa sadaffaa irratti yoo argamtu, Bafaanaan gareen Afrikaa kibbaa qabxii waliigalaa 7 argachuun dursummaa isaa mirkaneeffateera. Daqiiqaa 6 irratti goolii tokkitti Itoophiyaaf kan galche Geetaanaa Kabbadaa ga'umsa gaarii agarsiisus dogoggora karreegaa Itoophiyaatiin gareen Waaliyaa milkaa'uu irraa fagaateera. Seenaa gulaallii waancaa addunyaa keessatti Itoophiyaa fi Afrikaan kibbaa si'a 3 kan waliin taphatan yoo ta'u, si'a tokko wal qixa ba'uun si'a tokko ammoo wal mo'aniiru. Leenjisaan garee Itoophiyaa taphichaa booda ibsa miidiyaa Soozar Itoophiyaa wajjin taasiseen guyyaan kun nuuf guyyaa ulfaataadha. Dirree irra kan ture gareen Afrikaa kibbaa baay'ee jajjaboodha jechuun ajaa'ibsiifateera. Hir'ina qabnu sirreessinee tapha guyyaa 3 booda qabnuuf qophii gaarii taasisuu qabna jechuun taphaan booda yaada miidiyaaf kenneen ibseera.